namni baay'een itti dhume dhiirti duutee dubartiin duutee reeffi aspaaltii mara ol guutee dhiigni dhangala'eeti asirra kadhu. Wayitaa amma jijjiirama kanatti dhufnu an dhugaa rabbiin ammallee isaa ulfeessu amma isaa guddisu Jawaar gahee guddaa nama taphate. Nama sammuu uummata kanaa sochoosaa ture. Har'a bayaa, har'a hiriira bayaa, boruun bayinaa, har'a goota kanaan nurraa ta'e gufuufaa dhugaa namaa awwaaluun barbaachisu. Ani gurbaan sun yoom nyaatee yoom dhugaa miidiyaa irraa akkanan ka'u waan jedhu yaadaa ture. Achi yoo as deebinu ammoo Oromoon alaaf keessaan qabsaa'e. Lammaan fa'a Abiyyi fa'a. Adaanechi fa'a. Adaanechi goobba dhuftee waan isiin jette beekaan. Amaarri goobba Oromoo fixee zarraaf jedhee jennaani isin bee asumaayyuu ka'aa galaa biyya gara biyya keessanii uduu jedhani karaa baatanii galtan hin qabdaneette. Seenaan nama baduu hin qabu. Abiyyi waa'ee Baqqalaatiif waa'ee eennuuti kan yeroo san gaafatanii waa'ee Hacaaluuti. Nadhii Gammadaaf eenyu ajjeesee jedhee akka badaa ilmi Baqqalaallee gaafate hangaafa ilmi Baqqalaa gaafatuun boo'aan Ameerikaatti. Gaafii itti jabeessinaan silaasinitti makiisiin keessan qaawwa qaba jedhee. Akka jedhe. Oromoo badhee bahee dhumee miti. Nuti warra badhee irratti lolee badhee irra qabsaa'ee dhumee diina buqqisee miti. Karaa itti cufee isaan dhamaasee halkanii guyyaa nyaataa iddoo dhoggee waraanaan darbannee qawwee irraa hiikne ari'e qofaa miti. Beeta mangistii keessattis ijoolleen teenya qabsaa'aa turte. Haayilaandiin tumaa turte dhugaa namaa seenaa namaa maaf dhossan Abiyyii fi Lammaan. Haayilaandiin oofaa turte Gabratsoonii jedhan kana fa'a Abbaa Tsaayyee fa'a. Haayilaandiin sammuu isaanii keessa malaasaa turan. Guysanii biiroma 4 kiiloo tana keessa. Gidditti irraa fuudhan. Akkana qabanii Hayilemaariyaam Dassaalany kan jedhan kana jaalatee kenne aangoo kennii jetteen jarri karaan baatu hin jiru mi'atta taata. Alaallee Oromoo tunniin illee Oromoodha maal goona jedhaniiti. Qabsoo akkuma alaa qabsaan jarri illee achi qabsoofte. Dhugaa nama balleessuun hin ta'u. Abiyyi angottaa dhufuuf ani ji'a 2 muluu ummanni musliimaa ji'a 2 muluu maziidatti eegaa isaan waa'ee filannoo Xaqlaa Ministeerii irratti walgahii seenanii 4 kiiloo irratti. Wallahi guyyaa tokko rafne halkanii guyyaa Qur'aanaan bakka san finne Abiyyiin du'aayin bakka san finne boochaan bakka san finne salphanni takkaayyuu ilma Oromoo bakkee kanaan dhufu yaa Rabbi jenne takkaayyuu maal nutti murteessitee akkanan nu gogorraan akkanan nu fit akkana gabroomne jenne aananuma namaa guuruu akka ennaa duratti abbeeraan kiyyaanan fiduu didee siin jedhu kanumarra leenaa jennee boonne finnee Rabbiin barcumaa sanirra kaa'ee bara yoo Rabbi buuse malee amma namni buusuu hin danda'u. Beenamaa Gammad Rasii Mallasaan hin deebi'a jedhee warri Mallasaan deebi'a jedhee jedhu siree irra ittanuu jira. Gammaan Lamaarri hin deebi'a jedhee waan jedhu jira garaan isaa sharrii waan qabuuf maaliif ufumaa dhaqee siree san taa'u waan dhabeef qofa. Nuti dheebuu aangoo hin qabnu waan akkana dubbannuuf quuqama saba keenyaatii fi quuqama maqaa Oromoo awwaalameef malee wanni kana hundallee ifaanyeef aangoo fi miti. Ammas aangoon barbaadu. Yoo burgana mallee aangootti kootu waan jedhan taate aangoon fedhu. Maqaan Oromoo qofa akkan tuqamne barbaadaan. Ijoollee kana bira dhaabbannee qabsoo keenya kunuunfannee badhaadhina kanaan makabne yaa Rabbi nutti urgeessi haa jedhu uummanni kun maaliif wal jibbina? Kuma dureessin jedhe waan guddaa dubbadhee kana qabanii booksiidhaan beeta mangistii keessatti tumanii kaan dhiitanii kaan hidhanii kaan salphisanii beeta mangistii keessa ariitee bara ijoolleen tun ariitee ofiitti galte. Harka isaanii dhokateeti numatu akkana godhe abaa ollolee isaan achi galche hin galchine. Qabsoo uummata kanaatiin achi dhaqan falmii ofii falmataniin bakka kana dhufan.